An yeroo dhiyootti aruuza kiyya waan ta'eef jecha sirba aruuzaa tokko yoo affeerte. Isinii fi warroota akkasittiifis wanni ani gorsu yoo jiraate. Yoo harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya kun kan daawwachuutti jirtan Kemboon Entertainment qophii keenya talk show. Keenya talk show maali jettanii warroonni gaafachaa turtaniif waa'ee keenya kan irratti haasofnu jechuudha. Waa'een keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu jedhani waa'ee keenya aartii, teeknooloojii, business, social, economical, political kan jennuun kana jechuudha. Hunduma keessa deemnee aartiidhaan dabaallee isin gammachiisaa isin bashannansiisaa isin biraan keenya jechuudha. Egaa qophii keenya har'aa yeroo jalqabaaf qabannee isiniif dhiyaannu keessatti keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya immoo roras tube abbaa chaanaala roras tube amir show jechuudha. Isa wajjin qophii gabaabduu tokko taasisna nu faana tura. Qophii keenya irraatiin egaa keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa YouTubera akkasuma artistii draamaa fiilmii taphoota komeedii garaagaraa barreessuudhaan ni beekama. Magaalaa Dirreedawaa keessatti egaa yeroo gabaabaa keessatti YouTubera Oromoo kan milkaa'eef jedhamee beekamu keessaa nama tokko. Namni kun eenyu jettanii bitaa isin galuu danda'a, namoonni fuulaan beektanis ni beektu. Mee isumarraa maqaa isaa dhageenye walitti deebina egaa. Jalqaba irratti qophii kiyya kana kabajee yeroo kan kee qaalii aarsaa gootee asitti argamu keetiif hedduu galatoom. Galatoom. Mee eenyu siin jedhanii nama siin beekneef xiqqoo of barsiisitii achirraa itti fufna. Ani maqaan kiyyaa Amir Ahmadiin Yusuf. Okay, Amir Ahmadiin Yusuf. Amir Ahmadiin Yusuf gama biraatiinis akkasuma gama social media biraa irrattis maqaa ittiin beekamu. Gama social media Facebook irratti Amir Show dhaaniin beekama. Haayee. Amir Show jee kaniin baafadhe immoo maqaa biraandii takka baafachuun qabaa jeetin. Akkumatti itti yaadeetumaan social media kana control godhuudhaaf dura maqaa addaa takkaan dhufuu qabda. Ittuma yaadeetiin Amir Show baafadhe namni na baasee sin jiru. Gara YouTube yeroo dhufu roras tube jeetin dhufu. Roras kaniin jees